Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kanaa akkam fayyaa keessan jirtu baga fayyaa keessan taatan har'as viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira baga nagaan eegdan isin jedha. Egaa har'i viidiyoon qabadhee dhufe maalidha? Keessattuu chaanaaliin kun jechuudha jalqaba ijoollee biyya Arabaa jiran irratti baay'ee wanto hundeeffamuuf jechuudha. Sana malees immoo chaanaalii kana baay'een keessan hordofaa jirtan ijoollee biyya Arabaa jirtanidha waan ta'eef baay'ee wantoota si fayyadu jedhee yaaduu asirratti gadhiisa. Sana malees immoo yoo tokko wantoota nama kufalchiisan nama taphachiisan jedhee yaaduun gadhiisa jechuudha. Kanaaf irra caalaa immoo wanti irratti hundeeffadhu jechuudha. Wantan beekurraa isinitti himudha jechuudha. Viidiyoon qabadhee dhufee jira. Innis maalidha? Shamarran keenya biyya Arabaa jirtan jechuudha. Waggaa 5 hojjetanii, waggaa 10 hojjetanii, waggaa meeqa hojjetatanii yogguu biyya dhufan jechuudha. Maaf harka qullaa dhufu, maaf harka qarshii isaan harkaa qaban qarshii mana takka bittee dhaabamtu maataati. Shamarran keenya achi eega dhufanii maaliif jireenyuma xiqqishuu wayii jiraatanii achi booda jireenyi isaanii du'aa deema. Waggaa kana hunda achi hojjetanii harka qullaa maaliif dhufu jechuun walumaa galatti qarshii xiqqoo maaliif qabatanii dhufu jechuudha. Qabxiiwwan shanan tokko qabadhee dhufee jira. Jalqaba garuu namoonni amma kalatti chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa tana please subscribe godhaa. Ammoo maatii keenyatti dabalamaa. Sana malees viidiyoo kana laayikii godhaa. Share gochuu hin dagatin. Mee kallattumaan viidiyoo qabadhee dhufeetti sinaa oofu. Egaa shamarran tokko maaliif biyya Arabaatiis qarshii xiqqoo qabattee dhufti. Sana malees immoo biyya keessatti eeguu dhufte maaliif jireenya du'aa jiraatti? Eeguma dhuftee yummoo jechuudha. Asitti jireenya fokkisaa maal jiraatti? Mana kiraayii maatiis maal hojjechaa turte biyya sanitti? Sana malees immoo isuma achitti hojjechaa turte ammas dhuftee asitti qansiraa maa hojjetti isa jedhuun qabxiiwwan shanan tokko isinitti himaa baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Inni jalqabaa maalidha? Jaalala fokkisaa jaallachuudha jechuudha. Jaalala fokkisaa jaallachuu jechuun jaalala hiika hin qabne wayii jaallachuudha. Innis jechuun maalidha? Egaa akkuma beekamu dhiiroti hedduun isaanii miidiyaa kana irratti ni bahu jechuudha. Keessaan deemanii maallaqa barbaacha wanta faayidaa sirraa barbaacha sin jaalladha sin jedhu siifan du'a sin jedhu siifan gaggaba siifan gangaladha siifan akkas ta'a sin jedhu jechuudha. As yogguu sana jireenya dhugaa seetee yookaan immoo jaalala dhugaa seetee isa jaallachuutti deemta jechuudha. Isa jaallattaa siifan du'a jettaan akkuma inni sii ta'e isaan sii taata. Garuu torbee lama booda maal sin jedha maallaqa na argi abbaan kiyya akkas ta'e maallaqa na argi jireenyi kiyya fokkisaa ta'eera maallaqa na argi rakkadheera sin jedha. Ati booda waan dhugaan isa jaallatteef qarshii keenya tokko isaa kenni qarshii keenya lama isaa kennita. Achi booda osuma hin jetta innis qarshii keessarraa fudhannaan si jalaa bada. Achi booda ji'a xaanu namni biraallee akkasitti sii dhufa. Ati ammas immoo wantuma dhugaa jiseetii ammas keessatti lafa dhufta. Akkasuma qarshii kee osuma asiif achi deemtu osuma dhiira ormaatiitti fixu jechuudha. Ji'oota wal lakkoofsistaa waggaa lakkoofsistaa bakka jireenya of nyaachaa jiraata jechuudha. Ji'a tokko kanaa yoo kennite ji'a tokko sanii yoo kennite bakka akkuma nama irdaata hojjetu jechuudha. Akkasitti jireenya kee fokkisa jechuudha. Ani hin jaallatin jedhu nama jaallatu san beektee sirriitti adda beektee baasuu qabda jechuudha. Nama jaallatu san sirriitti adda baastee beekuu qabda jechuudha. Maalummaa isaa namni kun akkam na wajjin fuulaa na wajjin jireenya kiyyaaf booda na mi'eessaa na jiraachisaa. Sana malees immoo dhuguma jaalaluma isaa dhugaa naa qaba laata jaalaluma isaa lapheedhaan jaallatanii namaa qaba laata. Ati dhiira tokko yogguu jaallatu jechuudha. Baay'ee qoruudhaa qabda. Ati dubartii cimtuu ta'uu qabda. Ati dubartii beektuu ta'uu qabda. Maaliif dhiirri sobee ebaluu koo siifan du'aa siifan gangaladhaa siifan akkas ta'a sin jechuu danda'a. Ati immoo dursitee qormaata jaalalaa kennuufii qabda. Namni kun akkamii dhuguma na jaallata laata jettee qormaata adda addaa qormaata wantoota dandeettii keessa irratti hundaa'e jechuudha qoruudhaa qabda. Achi booda tarii dhuguma si jaallata taanaan ati iyyuu keessa madaaltee beekta malee callistee yoo qarshii kee akkasitti olii maaf gadi bittineessite dhiirri kudhan dhufeef nama kudhaniif yoo kennite ati jireenya kee harka qullaa hafta jechuudha. Wanti hojjechaa baate wanti hojjechaa turte jechuudha. Hoomaa wanti harka keetti hafu hin jiru jechuudha. Kanaaf jaalalli hiika hin qabne jaalalli fokkisaan jaalalli waan isaa hin beekne callistee natti dhufeef qofa yoo jaallatte jaalala qarshiiti malee jaalala dhugaa siif hin ta'u jechuudha. Kanaaf baay'ee si miidha jedhee yaada. Inni lammataa fi inni itti aanu immoo shamarran keenya maaliif harka qullaa dhufu yogguu baay'ee yoo agartaniitu ta'e jechuudha. Dubartoonni biyya keessatti yoo galan jireenya maqaa jireenya fokkisaa wayii jireenyuma duraan ijoolleen shamarranii as keessa taa'anii hirumanii jiraataniin alatti jireenya isaanii gadii wayii jiraatu jechuudha. Kanaaf sababni maalinni isa jedhu qabxii lammaffaa yoo ilaalle goofandimii ka'umsa isaa hin beekne keessatti hirmaachuudha. Kana yoon jedhu jechuudha. Tarii goofandimiin namoota dhuguma rakkatanii namoota dhuguma miidhamanii namoota dhuguma rakkoon gurguddaan irra gahee isaan banamee achi booda achi keessa gargaaruun jira jechuudha. Sana malees immoo faallaa sana namooti tokko callisanii gruupii wayii uumanii callisanii sagalee isaanii fakkeessanii shamarran tokko qopheeffatanii gruupiidhaan jechuudha hojjetanii achi booda
ishiin kaan hin buusi akka waan nama rakkatee jechuudha. Achi booda namni tokko immoo ishiidhaan viidiyoo hojjetata jechuudha. Ishiidhaan qarshii walitti sassaabbata jechuudha. Kun guruuppiidhaan jechuudha. Ati wanta GoFundMe banamee maallaqa kan keen itti kennuutu qabdu yoo jiraate jechuudha. Nama maalummaa isaa beektu, nama dhuguma miidhameera namni kun viidiyoo isaa nama agartu, nama sagalee isaa dhugaa namni sun bira deemee jechuudha. Viidiyoo nama sana dhugaa waraabu yoo ta'edha. Alatti jechuudha. Callistee GoFundMe banameef maallaqa kan kee akkasitti ammallee ebaluu kana rakkateera, lukti cabeera, ebaluu kana iji bariira, ebaluun kun achitti du'eera, reeffa isaa biyya galchuu qaba jedhee abbumti fedhe giruuppii sirratti uume maallaqa kan kee fiduu qabda. Nama kana dirqama Oromummaati, dirqama Itoophiyaummaati, dirqama maalidha jedhee yoo si kadhate jechuudha. Ati callistee maallaqa kee sanii kennita, sunis achitti du'eera, maallaqa hin kennita, sunis achitti lukti cabeera, maallaqa hin kennita jechuudha. Booda namumti walitti guraa baateef sunu namumti ati nama sana gargaara jettee walitti qabaa qarshii kennaa baate sunu abbaa isaa wallaalta jechuudha. Kanaaf GoFundMe yogguu gargaartan jechuudha. GoFundMe namni tokko rakkate jedhee yogguu GoFundMe banee nama kana gargaara, nama kana akkas godhaa yogguu siniin jedhutti jechuudha. Nama san maalummaa isaa jechuun nama sana dhuguma viidiyoodhaan arguu qabda jechuudha. Yookaan sagalee isa qajeelaa nama sana beektu taanan jechuudha. Sagalee ishee isa qajeelaa yoo agarte akkasitti gargaaruu dandeessa. Akkasuma callistee osoo waan isaa nama sanaa hin beekin namni tokko callisee booheef namni tokko rakkadhee maaloo na dhaqqabaa maaloo akkas nyaataa jedhee booheef jechuudha. Qarshii kee ammallee yoo kennite akkasittis nyaatamu ta'a jechuudha. Yuutubaroonni tokko jiru. Yuutubaroonni isuma dhugaa namni rakkatee na ebeluun kun achitti rakkate jedhee nama dhugaan adda baafatee jechuudha. Nama sana dhugummaa isaa adda baafatee gargaara isin jedhee miidiyaatti fida. Miidiyaatti isinitti fidu jiraachuu danda'a jechuudha. Sana malee nama eenyummaa isaa hin beekne nama callisee dhufee giruuppii uumee na gargaaraan nama kana akkas godhaan maallaqa keessa walitti qabaan 200 barbaachisa 300 barbaachisa jedhee maallaqa si harkaa guuru jechuudha. Booda namni sun fayyadamaa ta'a. Ati harka kee qullaafta. Ati iyyuu nama gargaarsaa taata jechuudha. Nama gargaarsa kadhatu taata jechuudha guyyaa sana. Kanaaf GoFundMe nama sana adda baastee beekuudha guddaa. Inni xaan fi inni qabxii sadaffaan immoo shamarran keenya maaf harka qullaa dhufan yogguu dhufan biyya sana maallaqa xiqqoo qabatanii dhufan isa jedhu yoo isinitti hime jechuudha. Rakkina maatii nama ati qarshiitti ergitu sanaati. Ati fakkeenyaaf waggaa meeqa hojjettee achitti maallaqa kan kee nama tokkotti ergita. Tarii namni ergitu san jaalallee kee ta'uu danda'a, maatii kee ta'uu danda'a, abbaa kee, haadha kee, obboleeyyan kee ta'uu danda'a jechuudha. Namni sun asitti maallaqa kee si jalaa balleessaa yoo ta'e, namni sun maallaqa kee waanuma ofii dhuunfaa isaa otoo si yaadin callisee bittinneessa yoo ta'e, ati guyyaa achi dhuftu harki kee asitti qullaa ta'a jechuudha. Kanaaf namni ati ergitu jechuudha maallaqa kee sitti ergitu nama sirriitti amantu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf shamarran tokko dhageessaniitu yoo ta'e biyya galanii ani maatuma akkasitti illee maatuma nama daheetu akkasitti waan akkasii namarratti hojjetu illee hin beeku. Abbaan kiyya akkasitti maallaqa na jalaa balleessee, haati kiyya akkasitti na jalaa balleessee, obboleessi kiyya qarshiyaa gana jiru na nyaate jedhee nama san bakka himatutu jira jechuudha. Miidiyaa kana irratti shamarran tokko agartaniitu yoo ta'e akkasitti himatu. Kanaaf ati maallaqa ati ergitu maallaqa ati dafqitee biyya sanatti dafqitee abbumti fedha sitti itti fayyadamuu qabu. Nama sana sirriitti beeksistee, nama sana sirriitti hubachiistee, nama keessa keetiitti sirriitti amantu. Namni kun maallaqa kiyya jalaa hin balleessu nama sirriitti amanuudha, nama sirriitti beekuudha jettee amantuun alatti jechuudha. Maallaqa kee abbaa keetti yoo kennite nama abbaa keen amantu tana hin kennin dhugaa. Isumatu deebi'ee miidha waan ta'e haadha kee nama taanaan hin kennin. Kanaaf maallaqa kee nama kamiitan kenna, nama eenyutan kenna jettee sirriitti adda baastee beekuu qabda jechuudha. Shamarran tokko garuu baay'ee bilxiidha. Kanatti maal godhu? Bakka yoo haadha yookiin abbaa ishee shakkite jechuudha. Maal gooti? Maallaqa itti ergiti. Achi booda riisiitiin jira miti riisiitiin baankiidhaa kennamu. Baankii sana walitti qabatti. Achi booda walitti qabattee guyyaa dhufte jechuudha. Asitti isaan qabeenyi sun jira taanaan hin jira. Qabeenyi sun jiru taanaan jechuudha mana seeraatti kaasas jechuudha. Namni akkas godhee jira. Wanta akkasii immoo sirriitti deeggaramna fakkaati biyya kana keessatti. Kanaaf yoo namni sun tarii namatti kennatan dhaabdanii jechuudha. Qarshii kan keessan namni kun jalaa balleessa maatiin keenya jalaa balleessa jettee yoo shakkaa itti kennite jechuudha. Riisiitii baankiidhaa asii dhuftu isaa walitti qabadhu kootu asitti abbaa fi gaafachuu hin dandeessa. Qabxii afuraffaa fi qabxii itti aanumoo maali? Amala isheeti amala biyya sanatti agarsiisu jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf shamarran tokko abbaa manaa madaamii ishee yogguu jalaa xalafattu jira jechuudha. Kana jechuun bakka walitti dhufeenya abbaa manaa ishee sana wajjin yoo qabaate jechuudha. Madaamii tokko akkasumatti nama jibbiti jechuudha. Kanaaf kana itti dabaltee immoo ati abbaa manaa ishee wajjin walitti dhufeenya qabda taanaan maallaqa kee siin kennitu maallaqa siin kennitu sana malees immoo hanga uffata gahuutti sii kennuu dhabuu dandeessa jechuudha. Ofirraa si ariite.
Ammas atis mana san dhaqxee ammas yoo waan akkasii goote hunduu ofirraa si ari'ee jechuudha. Osuma mana lakkooftu ati osuma mana madaamii mana arabaa lakkooftu jireenyi kee dhuma jechuudha. Har'a mana tokko dhuftee ati abbaa manaa ishee wajjin yoo gangalatte abbaa manaa ishee wajjin yoo walitti dhufeenya godhatte jechuudha. Madaamiin sun ammallee si ari'ee osoo maallaqa siin godhate. Atis badii kee waan beektuuf callistee deemta jechuudha. Ammas ati mana biraa dhaqxaa achittis waan akkasii goota. Fakkeenyaaf finiyaa fudhadhume intalli wayii sababa kanaan jechuudha hanga albeedhaan barbaadamuutti geesse jechuudha. Mana madaamiitti osoo hojjettu abbaa manaa ishee walitti dhufeenya qabda jettee madaamiin ishee shakkite hanga ajjeesuu barbaadutti geesse jechuudha. Intala san obboleettii biyya biraatii qabdi jechuudha. Obboleettii santu qarshii nama biyya sana ijoollee Oromoo biyya sana jiru biyya ishee sana jiru kenniteefi qarshii kenniteefi intala san mana sana halkan baaste jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenyi abbaa manaa madaamii keessan jidduu jiru osoo walitti dhufuu baattanii natti tola. Sana malees madaamii keessanii amanamtuu taatanii osoo jiraatanii natti tola. Maaliif inni akkuma ilaaltan jechuudha qarshii keessan sinii kennuu dhabuu dandeessi. Qarshii irra darbeeyyuu hanga lubbuu keessan irratti murteessuu dandeessi jechuudha. Kanaaf kuni kufaatii salammataa yookaan immoo shamarran keenya harka qullaa wanta galchuudha jedhee yaadudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa dubartiin tokkummaaf biyya alaatti yogguu dhufte harka qullaa dhufte yookiin maallaqa xiqqoo qabattee dhufte wanti jedhee yaadu jechuudha. Murtoo isheeti murtee ishee yogguu hin jedhu jechuudha. Dubartiin tokko baay'ee cimtuu hin jirti baay'ee fuuldura isheetiin mul'ata kan qabdu. Bakka miidhamtee kan hojjettu miidhamtee wanti kun natti hafu miidhaginni kun natti hafu yookaan immoo uffanni kun natti hafu jettee boruu isheetii yaadaa kan hojjettu jirti. Fakkeenyaaf waggaa dhufu lafa bitachuun qaba waggaa itti mana itti ijaaruun qaba waggaa dhuftu konkolaataa manaa bitachuun qaba waggaa dhuftu jireenya kiyyaa fuulduraatiif wanta ta'u maallaqa walitti qabadhee galuun qaba jettee namoonni shamarran ciccimtuun karoorfattu jirtu. Egaa tokko immoo faallaa sanaa jechuudha dufunfunii jechuudha maal gooti qoy kun hin dhaqqaba har'a itti nyaachuun qaba qoy mana waggaa biranaatiin ijaara lakki kun hin dhaqqaba qoy har'a itti nan bashannaa lakki kun hin dhaqqaba bakka karooruma dheeressuu jechuudha akkasiin godha lakki har'a itti nan bashannaa manni dhaqqaba maal ganaa umriin kiyya daa'ima ganaa waggaa meeqaas taa'ee hojjedha rakkoon qabu naamna jettee karoora ishee dheeressiti jechuudha. Tasuma waaqni hin fidini si dhukkubee haa jennu si dhukkubee biyya sana galsinaa jedhame. Ati yogguu biyya kana dhuftu harki kee qullaadha. Kanaaf jireenya keessan keessatti bakka wanti karoorfattan har'aa boruu ta'uu qaba. Wanti hojjechuu barbaadan har'aa boruutti karoorfachuu qabdi jechuudha. Sana malees jireenyuma keessan keessattiyyuu kaayyoo qabaachuu qabdan. Boruu kiyyaa akkasan godhadha jireenya kiyyaa akkasan godhadha jettee kaayyoo guddaa qabaachuu qabdan isiniin jedha. Egaa viidiyoo isinitti dheeresseera. Viidiyoo itti immoo hanga dhufutti fayyana ta'a. Viidiyoo kana laayikii godha, sheer godha. Nagaan naaf tura.